Maal gochaat? Nama keessa barbaada. Nama lakkoofsa nama galuun keessa barbaada. Tamuu Dubbisi galee eebbo namoota haaraa seenan dubbisiiti gaafadhuuti. Akkam jirta Atemu? Abet fayyaa keessan Nagaa keetti fayyumaa? fayyaadha waaqoo eebbaa baay'ee sin jaallanna. Ayyee haadho. Aartii Oromoo warroota guddisaa jirtan keessaa warra jalqabaarra jirtanidha. Innaa guyyaa boriis hawwiidhaan eeggannaa waaqoo baay'een si jaalladha. Yoo nama feeruu dadhabnis ofiin dhufna boriitu hin hafnu. Guddaa galatuma. Ayyee teenkuu namni biraan ammasitti namni biraan galtanii naman deeggaraa yookiin namaan bita kan jettan yookiin immoo fiilmii makanaa fi hojii bahee kanaaf deeggarsa nan godha jettan lakkoofsa tokko barreessaati amma kan dhuftanii lakkoofsa tokko barreessaa gastii ergadhaa gastiidhaan isin gashinee namoota deeggaranidha. Abduun lakkoofsa tokko barreesseera booni maamme gashaati akkasumatti ariifannee itti fufaa deemna jechuudha. Eebbooti immoo dafii keessummeessi. Ayyee. Akkasumallee ayyee namni haaraa dhufeera fakkaata. Neetworkii tura rakkisaanii. Booni jijjiiriiti kan biraa. Namooti baay'een lakkoofsa tokko barreessaa jiru. Warri lakkoofsa tokko barreessitan gastii ergadhaati achumaan galaa. Kan akkasumallee namoonni giiftii kennaa jirtan giiftiin har'a kennamu hundumtuu eebbuma fiilmii kanaatiif oolaa. Kanaafiyyuu giiftii kennanis warri hunda wal ga'uu dhiisuu danda'a waan ta'eef karaa giiftiis gochuu dandeessu. Warri ergitan immoo seeneen waa jedha warri jettan immoo gastii ergaatii isin gashaa deemnaa jechuudha. Riyaad galeera. Riyaad. Wow. Akkam jirtu fayyaa keessanii? Olaa jedhu nagumaa? Jirra. Mee daqiiqaa tokko fayyadamiiti waan jechuu barbaadde jedhiiti. Tikeetii bituus haa ta'u hojii kana sappoortii gochuus haa ta'u daqiiqaa tokko fayyadamiiti waan jettu nuun jedhu. Tolee fiilmii kana nuti eegaa infoormeeshinii dhageenya hawwiidhaan eegaa jirra. Yoo danda'ame irratti argamuudhaaf kanan jiru dirree dhawaadha. Garuu irratti argamuudhaaf yaalii godhaatiin jira. Ijoollee hiriyoota kooti wajjiniini. Fiilmii kana nu hundinuu hawwiidhaan eegaa jirra. Aartii Oromoo guddisuu keessattis gahee olaanaa taphataa jirtu. Isin hundinuu waaqoon illee milkeessaan illee hundi keessanuu jechuudha. Diraamaa keessan namni hanga kiyya hordofa jedhee kan yaadu jiran jedhu. Ani yeroo na dawwakee diraamaadhuma keessanitti kanan bu'aaru yeroo na dabbaree yeroon qophaa jirus. Fiilmiidhaan as ba'uun keessan immoo daran kan nu gammachiisu ta'a. Galatoomaa ulfaadhaa hanga danda'ametti irratti argamuudhaaf yaalii goonaa. Tikeetallee namaan binnaa rakkoon qabu. Kanaafuu jabaadhaa isinii wajjin hin jirraan jechuu barbaada. Thank you. Ulfaadha. Ayyee galatoomii namni biraan immoo akkasuma galchaa deemaa jechuudha. Namoota lakkoofsa tokko barreessanii. Akkasii jira amma. Naagaleera. So namoonni galtanii yaadi keessan baay'ee nuuf gaariidha. Yaadan barbaadna garuu immoo yaada keessan duukaa hojii kana waan jajjabeessu waan sappoorti godhu. Akkuma sila jennee yookiin tikeetii namoota hin dandeenyeef namoota akka barattoota ta'aniif namoota fiilmicha ilaaluu irratti argamuu barbaadanii hin dandeenye humni isaanii jechuudha. Namoota hammanaaf nan bita namoonni jettan hojii kana immoo sappoorti nan godha warri jettan asumaan akkasii dubbattan barbaadna jechuudha. Yaada duwwaa otoo hin taane kanas hin barbaadna. Warri kaan immoo taaptaa godhaan dubbi keessan koppii liinkii godhaa. Ayyee tokkichoo baga nagaan dhufti. Ichi galatooma ulfaadha. Warri ergaa jirtan akkam jirtu fiilmii bareedaa tokkotu hojjetame waaqoonfaan beektu kanaan duras waan baay'eedha hojjetu. Fiilmii haaraa immoo koodee jedhu fiilmii bareedaa hundumti keenya eegaa jirutu ba'aa jira. Beektu aartii Oromoo keessatti yeroo fiilmii hojjetan baasii baay'eedha qaba. Na warri aartii Oromoo deeggaruudha warri isaan deeggaruu barbaadan warri biyya alaa jirtanillee namootaaf akka kennaatti bituu warri barbaadan galaatii tikeettii hamma kanaa nama kanaaf nan affeeraa tikeettii kanan bita jechuu dandeessu jechuudha. Namootallee affeeruu dandeessu. Waan kana sappoorti gochuun aartii Oromoo sappoorti gochuudha jechuudha. Ijoolleen kunis kanaa caalaa akka nutis ana dabalatee hundumti keenya kanaa caalaa akka hojjennu godha jechuudha. Warri waan kana sappoorti gochuu barbaadan galaatii ani nama kanaaf tikeetti amma kanan bitaa akkasittan sappoorti godhaa jedhaatii dubbadhaa galatoomaa hundumti keessan.
Thank you, Raji. Ulfaadhu raachee ko. Gurraacha gamme gurraacha kan jedhu guutuu galchite gurraacha kan jedhu. Gurraacha gashee naan keessaa ba'e. Anatu gashee ture keessaa ba'e. Kunootti seeneerama. Gurraacha baga nagaa. Gurraacha Arbaa kana. beemus. Sololoo Finfinnee gatiin reegulaar tikeetii meeqaa? Reegulaar tikeetiin qarshii 500 jira, 1000 jira. Akkasumallee VIP ni qarshii 500 jira. VVIP immoo qarshii 10,000 jira jechuudha. Yaa gurraacha ergadhu irra deebiiti. Irra deebii ergadhu. Ammasitti waadaa siifan wallaggaa erga silaa lakkoofsa tokko jechaa jiru. Warri lakkoofsa tokko barreessitan achumaan gastii ergadhaati. Gastii keessan irraa aseeptii sin gochaa deemna. Maaliif namni lakkoofsa tokko barreessaa jiru baay'ee waan ta'eef qaqqabuun hin danda'amu. So gastii ergaati amma warra gastii marra jiran gashaa isaaniin gaafachaa deemna. Warri kaan immoo akkasumatti Kamaal gastii ergeera Kamaaliin ni ta'a. Ayyee. Abeet Kamaal. Baga nagaan dhuftee. Kamaal. Bee. Hin deeme? Hin deeme fakkaata. Okay. Ayyee. Inni gajjallaa jirtu Leencoo Raggaasaa dubbachuu dandeessaa? Namoonni baay'een gastee erguu ergasii booddee gaafa namni Sodaatu. gaafatti seensu. Ni saalfatu. Kaarrayyuutti argame. Eebbaa trading welcome. Baga nagaan dhuftee. Anumaan. Anumatti reedingii banateera hin jedhamu. Baga nagaan dhuftee eebbaa. Kam jirta? Eebbaa trading. Ayyee warri inni jala jirtu waadaa koo. Waadaa koonis dubbachuu dandeessa. Lakkoofsa tokko barreessuu duwwaa otoo hin taane gastii ergadhaa warri kaan. Gastii Okay. ergadhaa. Gastii ergadhaa. Carraan mana kana seenuu dhiphaadha baay'ee dhiifama garuu hundumaa keessaniif nagaan haa ta'u. Ani biyyuma keenya Ayyee. hawaasaa dheeressuurra namoota ijoollee 5 abbaa 5,500 nan bita. Waaquna beektaa ammoodha. Ganama sin argadha yoo sitti tole. Amantiidhaayi? Amantii akkam jirtaa? Ulfaadhu baay'ee galatoomii. Waaqni si haa eebbisuu. Ameen. Dachaan iddoo irratti siif haguutu. Eeshaa dheekwaati illee eebbifamii. Waaqoo sin argadha. Ayyee tole. Ulfaadhu baay'ee galatoomii waadaa koo. Carraa nama biraaf kenna. Namoonni dubbatanii ba'anii namootaaf carraa laattan natti tola garuu namoota baay'ee barreessaa jira. Ayyee yaalaa jirra amma dandeettii keenyaatti. Tole. Ulfaadhu waa. Namni baay'ee jiru. Yaa ergadhaa gaafa isin ergattanis hin galchina. Gurraacha akkam jirta? Nagaama? Nagama akkam nagaa jirtu? Jira. Sagaleen kee nagama? Hin nagaama yaa itti fufi. Dubbadhu gurraachaa koo. Jechuun sagaleen kee amma nagamami hanga jiraatu biyya ormaati. Ayyee. Itti fufi nagaan. Akkamitti akka tikeetii kana bituu danda'u siraan ibsitan jechuun nama gargaaru ilmi kana jechuun Oromoo waan ta'eef wal bira dhaabbachuun gaariidha. Kanaafiyyuu nama akka itti godhamuu qabu jechuudha siraan ibsitanii. Ayyee bal'inatti dubbadhu. Karaa sadii kan gochaa jiru tokko eebba fiilmii kanarratti hundaa'ee
Fiilmii kanaa fi baasiin bahee hojjetame hundumtuu irratti fiilmii kana nan deeggera warra hojjetan kana nan deeggera kan jettu yoo ta'e qofaamatti hangana nan deeggera jechuu dandeessa. Inni lammaffaan tikeetii fiilmii kana namoonni bitatanii galuu hin dandeenye jiru. Isaaniif tikeetii amma kana nan bita kan jettu yoo ta'e tikeetiin 500 kan 1,000 VIP kan 5,000 fi hanga kan 10,000tti jira.